keessoon keenya qulqulluun ta'u taanaan, keessoon keenya nagaan qabu taanaan, irribas hin qabnu, milkiin isin jiru. Sirni gadaa nagaan inni jalqabaa ofirraa kaa'edha. Nagaan inni lammaffaa kana ofii eeggatanii tikfachuu danda'anii jennaan obbolaa wajjiniin, ollaa wajjiniin. Ollaan nagaa ta'uu baannaan nagaan dhugummaa hin dandeenyeef. Namni nagaa ofii eeggatee, nagaa ollaa waliin eeggatee, guutummaan nagaa tikfachuu mirkaneeffachuu hin danda'u. Nagaan inni sadaffaa uumamaa wajjiniin. Abbootii gadaa ilaalaa, abbootii amantaa ilaalaa, Oromoon kadhaasaa keessatti waa'ee uumamaa osoo hin kaasin kadhatee hin beeku. Maaliif? Nagaa ofii keenya arganneennaan uumamaa